karani Dani gabatan tibe karani Mandi apa gada Mega mitara Akkuma beekamu ilmaan Booranaa Barreentudha. Ilmaan Booranaa Barreentu lamaan kun Booranni hangafa. Nus ilmaan Tuulamaa Booranaa Maqii Booranaa. Yaa Rabbi. Alangeedhaan akkatti qaba. Waraana nurraa deebisee alangee dachaase nurraa dachaase jechaadha. Alangee dachaase jechuun waraana immoo nutti qabeessa waraana karmasaatti garagalchee akkatti qabate. Waraana achi qabate. Achi qaba karma wannoo sanii. Tuulama keessatti sanyii fincaan tuulamaa sadeen jedhan yeroo baay'ee sadeen kana keessaa eenyutu hangafa. Follee sirna isaa barsiisanii mootummaan odoo follee ijaaree rakkina hin qaba. Akka folluma kana ta'ee garuu sirnaan baratanii gadaarraa akka caasaa follee sanitti odoo ijaarame rakkoo hin qaba odoo bobbaasanii. Amma akka duriitti deebisuudha xinnoo rakkisaadha. Kofaa addunyaan durii nukureel boombii hin qabdu. Amma nukureel boombiitu dhufa. Seera gadaa irraa qorata. Waa'ee gadaa adda addaa qabxilee adda addaa kaafnetti mari'annaa. Keessattuu yeroo ammaa kana gadaan eegalaa fi booda deebi'ee ijaaramutti waan jiruuf isinirraa waan gadaa waan beektanirraa namoonni waan gadaan beekna akka waa hubatan barbaadna. Yeroo carraa argannu kana isinirraa gaafachuun barbaade. Inni illee amma gadaan jaarraa 16 dura gadaa cimaatu ture. Jaarraa 16 irratti immoo booda gadaan akka haaraatitti deebi'ee ka'ee san booda haga millikfaa biyya keenya cabsee seenutti gadaan cimaa ture. Yeroo millikfaanti deebi'ee seenu sababii adda addaatiin gadaan kan Tuulamaatis ta'e kan Booranaa kan Oromoo haala adda addaatiin laafutu ture. San malees gadaan dur Oromoon gadaa odaa tokko jalatti bulaa ture. Akkuma qubannaa isaatiin yeroo addaaf fagaachaa deemu gadaan illee naannatti ta'aa deeme. Naannoo tokko tokkotti gadaan kun rarra'eetuma fakkeenyaaf Tuulamatti, Booranatti, Gujiitti, naannoo Karrayyuu fa'aa gadaan kun rarra'eetuma haga tokko itti cichanii jiraatus naannoo tokko tokkotti baay'ee gadi laafet gadaan bakka irraa'uu dhaabatellee hin jira. Ammas immoo biyya keessatti gadaa kana deebiftanii walitti itichuutti jirtu. Tokkummaa abbootii gadaa Oromoo ijaartanii Bishooftutti waajjira banattanii socho'aa jirtu. Namni gadaan beekne tokko waa'uma gadaatu dhaga'ee hin beekne tokko akka xiqqoo ishii hubannaa argatuuf waa'ee gadaa dubbanna jechuudha. Kana jechuunis gosti Oromoo meesumarraa yoo jalqabne Oromoon gosa qaba. Gosti kun immoo hangafaaf quxisuu qaba. Yeroo baay'ee wal hangafti eenyu quxisuun eenyu jedhu kunillee wal keessa maka. Mee Oromoo akka tartiiba hangafaaf quxisuutti naa kaasa achirraa jalqabna. Oromoon akkuma beekamu ilmaan Booranaa Barreentudha. Ilmaan Booranaa Barreentu lamaan kun Booranni hangafa. Nus ilmaan Tuulamaa Booranaa Maqii Booranaa. Kanaafuu warra boruuti fi warra lixaati. Ilmaan Barreentuu baadhaqe. Ilmaan Booranaa karaa lixaa Oromiyaatiin naanna'ee qabate. Kanaafuu nus ilmaan Booranaati jechaadha. Amma as keessatti gosoota Oromoon kaaftanii jirtu. Boorana kaabaa, Boorana gara kibbaa jiruun gara kaabaa jiru Tuulamaa fi Maccaa, gara kibbaa jiru Sabboo, Goona, Gujii. Warra kun amma Booran hangafa jedhama. Booran hangafti yoo jedhamu Boorana kana ammaan kaaba jiruuf kibba jiru Tuulamaaf Maccaa fi Sabboo, Goona, Gujii kana keessa ammoo hangafti immoo eenyu akka teessumaati. Nu akka beeknutti
Boorana Dakaa naannaa Moyyaalee jiru sanii fi naannaa Keeniyaa yeroo oduun ta'ini Booranni hangafni Tuulama jennan. Warana gara boroo waan jechuudha. Kara boroo oduun ta'ini karaa lixa akkatti kara boroo waan warra baariintuuti. Haa ta'u malee itti bulmaan isaanii Odaa Nabeeti. Odaan guddichi Odaa Nabeeti. Waggaa 60 olii. Kanaaf Booranni asii achi deemee jedhan malee Dakanaa achi ol dhufnee jechaadha. Maaliif Booranni caffee tumaa qaba. Odaa Nabee qaba. Kanaafuu akkatti akka nu beeknutti gaa. Amma immoo Booranni hangafni sani. Jedhanii dabarsa maaliif Booranni hangafa achi jechuu danda'a. Daangaa san irratti gadaa ofii qabatee cimsee ture. Daangaa sanitti maali keenya immoo naannaa Tuulamaa kuni sirni nafxanyaatti itti duule. Sirni nafxanyaatti duulee dadhabsiisa. Suni daangaa waan jiruufi duulli amma kanaatirree irra hin geenye. Keenya immoo duula ajjeecha fi duula bakka buqqisuu biyyaa baasuutti irra ga'e Tuulama keessa. Kanaaf gaa ilmaan Tuulamaa kana buqqisanii jechaadha. Tuulama raayyaa kaan kalaa wallootti balleessanii daangaa irratti addaan ciccite akkuma beekamu kun asitti hafee. Kanaaf gaa amma Booranni sun hangafa jedheetti waan dhufu malee akkamii hangafinnatiin isaa an jedhu sani. Ganaa qorannee bira geenya hundi keenya jechaadha. Waan bareedadha. Tuulama keessatti illee immoo hangafaa qotusuutu jira. Gosaan. Tuulama keessatti sanyii fincaan Tuulamaa sadeen jedhan yeroo baay'ee sadeen kana keessaa eenyutu hangafa? Daacee hangafa. Bachoo ittaana. Jiillee qotusu. Achi keessoo immoo Daachi keessoo immoo hangafaaf qotusuu jira. Miti achi keessatti illee. Gosoota saboo jechuun gosoota biraa keessatti illee Macca keessatti illee akkasuma Sabbo Goona fi Gujii keessatti illee akkasuma hangafaaf qotusuu tartiiba qaba Oromoon. Sikkoof Mandoo keessatti illee Ituuf Umbana keessatti illee akkasuma immoo karaa Walloo deemne Raayyaa Faseeboo keessatti illee akkuma balbalaatiin hunduu waliif hangafaaf qotusudha. Oromoon maaliif hangafaaf qotusuu kana godhachuun isa barbaachise? Hangafa jechuun ija waaqaa dura argee jechaadha. Namni hangafa ilma koon dhalchanii ilma hangafaati jechaadhaan dura argame jechaadha. Namni immoo ija waaqaa arge suni hangafa. Dura dhalate suni. Ammaa'ee sun immoo quxisuudha. Kanaaf tartiiba kanaan namni dura dhalate sun hangafaa jechaadha. Namni maa'ee sun immoo quxisuudha jechaadha. Akkasumatti dhaloota namaatti malee dhaloota waaqayyoo oduun ta'e dhaloota namni dhalchee deemuun amma fakkeenya galaan ja'a qaba. Fagoo dunnakin galaan daacee. Daaceen Tuulamaa kuni galaan keessaa Liiban hin jira, Jiddi hin jira, Adaa hin jira, Gaadullaa hin jira, warra Jaarsaa hin jira, Aabbuu hin jira. Ilmaan ja'an galaan keessa. Yaa ta'u malee Liiban hangafaayyuu. Lamaan Liiban. Waan gursummeetti irraa rakkoo waan hin qabne fuudhee galaan waan dhalcheef Jiddi hangafa ta'e. Jiddi maaliif hangafa ta'e? Rakkoo qaba jecha seera qaba hunduu. Seera sanii guuttatee galaan haadha manaa rakkootti qalanirraa dhalate. Rakkoo qabullaa dhalateenna sun quxisuu ta'e kun hangafa ta'e jechaadha. Oduma dura dhalatu waan seeran hin fuudhamne. Seera hin guunneen. Seera waan hin guunneef Jiddi hangafa ta'e jechaadha. Shanan Jiddaa keessa koraa Jiddaa jedhan. Hunduu Jiddi hunduu hangafa ta'uu hin danda'u. Koraa Jiddaa jedha. Kanaaf koraa Jiddaa sun Jidda galaan hangafa ta'e jechaadha. Shanan keessaa kun quxisuudhaaf furanii yaaf. Akkasuma gara Booranaatti illee Goonaa bal'aa fi Sabboo sadeen jedhanii Gujiinis akkasumatti qabaa, Sikkoof Mandoos akkasitti qabaa. Amma jechuun gosoota kana kitaaba irratti kaa'ameera. Kitaaba seenaa Oromoo amma jaarraa 16 tokko irratti tokkoon kaa'amee jira. Namni isa dubbise sirriitti irraa barata. Jedhama irras deebi'anii immoo waan fooyya'uu qabu qabxiilee tokko waan fooyyessan yoo godhan Oromoon gosa balbala biraatillee gosa balbala mana kana tartiiban barachaa deema jechuudha.
Akkan laalutti mee gadaatti taaseen gadaan amma akkanumatti jedhan gadaan Oromoo miseensa 5 qaba jedhan yookaan gadaan akka paartiitti paartii 5 qaba jedhan mee amma kan Tuulamaatirraa jalqabu maaliifi gadaan Tuulamaa hin jira Maccaaf Tuulamaa walitti dhiyaata akkasuma kan Boorana Sabboo fi Goonaa maqaa mataa ofii qaba kan Gujii maqaa ofii qaba kan Sikkoof Mandoo akkasuma kan Ituuf Hambanaas akkasumatti maqaalee walitti sin dhiyaata garagara sin gora mee kan Tuulamaatirraa jalqabu miseensa gadaa 5 kun tartiiba amma jiru gadaan keessan maali sarara jalqabaatiin hunduu gadaa jechuun barcuma 5 qaba jechaadha. Maaliifi Oromoo ta'ee barcuma 5 immoo waggaa 8 akka walii kennuuf Oromoo nan teechisa. Maaliifi ittiin bulmaata ittiin bulchiisa isaa jechaadha. Amma fakkeenya akka Tuulamaatitti anama Birmajiidha. Birmajiin hin jira. Beelbeenyi Orataa hin jira. Muudan hin jira. Duuloon hin jira. Roobaleen hin jira. Kanaafuu miseensi 5 kunuu waggaa 8 bulchiisa isaa biyya bulchu kana Tuulama keessatti bulchaa jechaadha. Aangoo qaba jechaadha. Kanaaf aangoo walii hiranii jechaadha Oromoon. Aangoo saniin namni wal lolu hin jiru. Akkuma saniin immoo tartiiban jala immoo eenyu walitti fuuldura irraa fuudhu an jedhu san tartiiban teechisanii ittiin hojjetanii jechaadha. Amma isin gaa Birmajiidha amma waggaa 8 bulchitanii Birmajii kana beelbatti kennuu eddanii beelba immoo dabarsee muudanatti kennaa muudan immoo duulatti waggaa 8 roobaleen dhumarra fudhata isin roobaleerraa fudhatta jechuudha kana biraatiin isin duuba roobalee jira naanna'ee roobalee bira hoga'u seetti deebi'a jechuudha waggaa 40tti 8 kun waggaa 40tti deebi'a jechuudha. Gadaan Tuulamaa kun illee maqaa lakkuun qabu sin jira fakkeenyaaf beelba koreef tuqxan horata jedhama muudan immoo biifolee jedhama tokko immoo ko'uma jira maqaa lama kan hin qabne sin jira. Karaa biraa hoolaalle naannoo amma Sabboof Goona Boorana hoo jennu Booranni kun kaabaaf kibballee waan jiruuf akka sirriitti adda ba'uuf kan kaabaa kana Tuulamaaf Macca kan immoo kibbaa Sabboof Goona jennee adda baafna. Kara Sabboof Goonatitti maqaaleen gadaa akkuma asitti amma 5 dhoofne kana an biraati an wal fakkaatu as keessa hin jiraata moggisa sabbaqa libaasa daraara mardiida jedhama 5 isaa kana isaanis akkasuma waggaa 8 wanni wal fakkaatu hundi waggaa 8 qofa tura. Gara Gujiitittis akkasuma maqaan gadaa 5 miseensa gadaa 5 harmufa roobalee muudana halchiisa akkasumas allana jedhama. Kara Ituutitti immoo akkasuma 5tu jira horanni kun amma kan Tuulamaatiin bakka wal fakkaatu qaba jechuudha. Mardiida akkuma Booranatti Sabboof Goona mardiida jedhu isaanis mardiida qabu bultuma fadataa fi badhaadha dhumaa jechuudha. Kan biraa kara Sikkoof Mandee yoo deemne Birmajii roobalee akkuma kan Tuulamaa kana fakkaata. Bahaara inni immoo naannoo Sikkoof Mandoo qofa. Horata amma horanni Tuulama keessa sin jira bultuma akkuma kan naannoo Ituuf Hambanaa isaanis bultuma qabu. Amma kun maqaaleen gadaa kun xiqqoo garaagarummaa hin qaba jechuudha naannoodhaan akkaataa jiru amma jirutti. Kun maalirraa dhufe isinitti fakkaata? Maqaan akkuma tokkotti akkuma Tuulamaa kana Sabboof Goonas Ituuf Hambanaas hundumaayyuu maaf tokko ta'uu didee maqaaleen kun gargar ba'e isinitti fakkaata? Gadaan akkuma beektu dur tokkuma haa ta'u malee facaalee Oromoon addaan faca'ee deemeef hunduu gadaa ofii akkuma wannoo dhufni haaromsaa akka addaan fagaatu. Oduunuma Tuulamaa fudhatee deeme gaariidha yookaan Tuulamni immoo ani Booranaa fudhatee deeme. Haa ta'u malee fageenya fi gadaa haaromsaa gadaa dur yeroo addaan faca'u san haaromsi gadaa akka ammaa kana namni baay'anne isa keessa maalin baasnu hin jedhu san gadaan haaromsa gadaa. Amma Birmajii yoo ta'e Birmajiin kun barri isaa yoo lola ta'ee yookaan dhibee ta'ee yookaan immoo waan tokko ta'ee gadaan taa'ee maaliidhaan baasnu yeroo 2-3 gadaan Birmajii kun waan kana nutti fide
maqaa kana maaliidhaan moggaasnu jedhee irraa jijjiira. Maqaa jijjiira jechuudha. Hin jijjiiru. Kun milkii laallaa. Milkiin isaan tolleef jechaadha. Okay. Kanaaf irraa jijjiiree akka itti deeme jechaadha malee maqaan dur tokkichuma. Milkii laallata naannoo isaatti yookaan bara baqaataa yookaan rooban ta'uu yookaan immoo dhibee ta'a waan adda addaa har'a gadaan har'aa mutti oggaa kumaatamaa achi. Kanaaf taa'ee kanaan baafannee maaliif hayyuu jira nabiyyan jedhu jarri jira amaaratiin inni ilaala abjuus ilaala maaliidhaan goonoodha malee akka wanta kammaa raaga jechuudha. Raagni ilaala abjuus ilaallata namni bara gadaa san maal tuura jedhani dur waaqni nama wajjin haasaa jedhan akka afoolaan ageenyutti kanaafuu saniin irraan deema malee akkuma barbaadan oofuu hin danda'an. Egaa amma asirrattaan maqaa gadaa jijjiiruuf jechuun milkii laallachuu kanarratti Boorana keessatti warra sabboof goonaa seenaa gadaa yoo maal jedhu abbaan gadaa tokko yondo gongoruu baadhe Adii Dooyyoo jedhama. Yondo gongorillee beeku maqaa Adii Dooyyoo bara isaa bara gadaa inni fudhate waggaa 4 addaan hin kutin roobeet Oromoo walitti ba'ee fala gadaan isaan hin tolle jedhanii waggama 4 irraa buusanii. Maalifi roobni caamuu didee jedhanii akkas ambuusan seenaa keessatti beektan jiru gadaa isaa odoon fixeen milkii laallatee Oromoon ambuuse. Ayi nu biratti hin jiru amma nageenyis hin jiru akka tuulamaatitti hunduu gadaa ofiitti fixaa yaa ta'u malee gadaan mudanaa kun eenyu beelba'aa kun waggaa 120 irraa Adawaa ta'e. Lola Adawaati hin godaannee nafe. Gadaan beelbaa. Waggaa 40 isaatitti immoo xaaliyaanis hin godaanne hin hafe. Amma immoo waggaa 40 isaatti dargii seene. Hoosanis hin godaanne. Waggaa 40 afuraffaatti barana godaanne. Amma barana godaanne malee bara darbe fa'aa oduu ta'e fakkeenyaaf lola ture jechuudha. Maaliif gadaan beelbaa kunis sodaata mootummaa jigse jedhanii sodaatan yeroo baay'ee milkiin isaa mootummaan jijjiirame jira yeroo beelbaa keessa. Hin jijjiirame Haile Sillaasee yeroo isaa jijjiirame dargiinis yeroo isaa jijjiirame ammas immoo akkuma beekte akka jijjiirama guddaa tura. Kanaaf gadaan beelbaa gadaa lolaatiin mootummaadhaaf irra hin toludha. Afoola ilaalama jechaadha. Gaafa rakkanne gadaa beelbaa kanatti deebisuu qabna jechuudha. Gadaan beelbaa gaafa 40tti dhufa amma 40 sanitti wannoodha. Birmajiin hin mijeecha duruu birmajii ka yeroo gadaan birmajiin halangee irra inni jalaa kaasa. Amma beelbeenyi bee gadaatti hin dabarre ganaa fuudha. Ganaa fuudha. Amma fulbaana keessa fuudha birraa irreecha naannoo irreecha. Naannoo irreecha maaliifi gadaan gadoome jechuun gadaatti seenee gadoome halangee fudhate. Amma birmajii. Birmajiin immoo amma sanee bultii 12 ga'utti halangeen isaa hin hojjette. Abbaan faajii amma seera isaa gadi taa'utti. Abbaan seeraa sanirraa abbaan sun akka faaga fudhatutti. Egaan reefu Oromoon durii afoola isaa keessatti waaqan dubbataa jedhee amanaa jettanii seenaa tokkoon nan dhagayan yaadadhu keessa qorannaa gadaa keessatti namni jalqaba waaqan dubbate Oborsoo jedhan Baale keessatti lafa Oborsoo jedhan dhageessaniiti bakka sanitti Oborsoo ka'ee waaqan morkee anuu looniin qabaa qabeenya guddaan qabaa jedhee walitti haasa'ee waaqan fuullee walitti haasa'ee siin qixxeedhaanuu jedheeni san booda waaqni lolee loon isaa guutuu dhabsiisna waaqatti bo'ee lakki ati waaqumaa jedhee deebi'ee amanee loon isaallee biraa deebi'ee horee jedhanii himani. Reefu Oromoon walitti haasa'a dur waaqan jedhan. Ambiraa tokko waan jechuudha waaqatti buluu Oromoo kana eega kaafne Oromoon waaqa hoo kadhatu yookaan hoo sagadatu yookaan kadhaa waaqaa hoo godhu yeroo nagaa akkamitti kadhata? Yeroo rakkoo fi dallansuu hoo akkamitti kadhata? Yeroo nagaa akka itti kadhatu hin qaba. Yeroo dallantu biitti rakkoo irra bu'ee hin kadhata. Yeroo nagaa yaa'u nageenyumaa fi kadhataa rooba kadhataa nageenya kadhataa akka dhibeen hin dhufne kadhata. Yoommoo waraanni hammaatee waraana baasetti
kallachi caacuu baaset nurraa deebiseedhee kadhataa jechaadha waraana qabee alatti. Waraana akkatti qabeetti alangee cabsee yaa rabbi. Alangeedhaan akkatti qaba. Waraana nurraa deebiseedhee alangee dachaase nurraa dachaase jechaadha. Alangee dachaase jechuudha. Waraana immoo nutti qabeessa waraana karuma isaatti garagalcheedha akkatti qabate. Waraana achi qabate. Achi qaba karuma wannoo sanitti. Kanaafuu adda adda qabaa jechaadha. Kanaafuu akkatti wannoodhee yoo waraana sanii fi alangee san cabsee kadhate inuma cabaa waraanni sun. Inuma irraa deebisa. Waaqni inuma deebisa. Yoommoo rooba jedhee barri ungee ta'e gadi ba'ee kallacha caacuu baasee jaartii cifiree dubarta duudhaa buqqee duudhaa baasee too igzoo jedhe. Hanga nama goggogaan ba'e awwaarani galgala moo dhoqqee dhangala. Kanaaf Oromoon kana jechaadha. Maaliif malkaatti ba'a malkaarraa yookaan tulluutti ba'a. Tulluu kadhatee tulluu san immoo kadhachuun tulluu ba'u jechuun waaqatti dhiyaachuu jechaadha. Akkasi. Waaqatti dhiyaadhe yaa rabbi ati naa dhaga'eedha. Yeroo tulluu nan ba'ani yeroo abraasan malee yeroo biraan ba'ani. Maaliif abraasaa hoo san ba'a rooba akka roobu fuyi. Gizee immoo fulbaana keechaan ba'u malkaan guuttee san ba'eetu naa guute jechaadha. Adda adda qaba jechaadha. Itti deebinaan irreecha kana amma waanuma waaqaa waan kaafne bakkadhaa waan kaafne fan kaasee biraa odaadha. Oromoon amma gadaa shan qabaa maqaaleen gadaa waggaa 8 tura tartiibni isaa yeroo tuulamatti irraa fuudhamu sabboof goonan fuudhuu garaagarummaa hin qabaa innis waan adda tureef egaa kuni. Isa akkasumatti dhiifne yoo gara odaa deebine odaawwan gurguddoo Oromoon qabu mee maqaan haadhooftu hangafa odaa kami odaaleen jiru akkamitti? Odaan nabee abboomti fee haa jedhu malee odaan nabeetti odaan nabii. Odaan nabee oduun ta'in odaan nabii. Odaan nabii kuni nabee jechuun waaqa. Waaqni jala taa'ee jechaadha. Odaan nabii hangafa. Ittaanee odaa roobate. Odaan roobaa immoo wiirtuu waraana abbaa duulate. Odaa roobate. Achiin aansee odaa bultum. Odaan bultum jala bule. Bulteedha bara hamaa bara dhibee. Maaliifii dhibee yoo achi naannoo sanoo bulan hin du'an jedhan. Bultee boonnaan bulee nagaa jedhee odaa bultum ta'e. Odaa bisil immoo maccaa fi tuulamatu addaanoo bahu odaa bisil godhate. Odaa mormor immoo Gujii fi Boorana keessa jira. Odaa ardiiliin jilaa kun odaa mormor. Odaan bulluqee yaa'u shana jaaffaa odaan bulluqe maccaan addaan bahe. Odaa bulluq jedhanii yaa ta'u amma odaan mormor sun hin jiru amma yeroo ammaa Gujii Booranni addaan bahe odaa mormor isa kophaadha. Na Gujii Booranni dur akkasii amma Booranni ardaa jilaa qaba. Gujiin ardaa jilaa qaba. Mo'ee bokkoo fi gumii gaayyoo qabanii. Gumii gaayyoo yaa'u kan Booranaati. Mo'ee bokkoo immoo kan Gujiiti. Kana kanatti addaan bahe malee odaa shan. Odaan hulleetis hin jira jimma moo jimma keessa jira odaan. Odaa hullee amma cumarra cicite odaa hullee odaa maali maalaan baay'eedha. Amma fakkeenya nu birattis baay'eedha. Yaa ta'u malee odaa. Hangafoonni ana mana kaaftan kana jechuudha. Jilli yoo galu qe'ee yookaan immoo naannootti hin qabu. Zettamma odaa hangafti odaan Oromoon gadaa takkatti gaaf bulu sani odaa roobatitti bulaa ture jedhaniiti haasa'u. Akkamitti hangafti kuni akkamitti odaa nabee ta'uun odaa nabii ta'uun beekama. Odaa roobaa ta'uu dhiisuusaa yookaan akkamitti beekama. Odaan roobaa inni odaan roobaa hangafa ta'uu hin danda'u. Abbumti fee mormuu hin danda'u. Odaa nabiiti. Odaan nabii akkuma naannoo duukamii fi haqaaqii keessatti argamu. Oromoomtuu dur seera achitti tumata. Seera tumatee galee qe'ee ofitti wannoodha. Boorana amma daarii sanuu Booranni asii tumateedha dur. Gujiin asii ture. Gaarri Gujiin jira achama fakkeenya. Gaarri sun gaara Gujiiti. Asii tumatee gadi gala. As Tuulama keessa gaarri Gujii jira jechuudha. Tuulama keessa jira. Odaan nabee karaa lixaate. Kanaafuu ardiiliin jira kun egaa fakkeenya amma Oromoomtu malkaa qunxurreen jira amma eessa Boorana keessatti dhalate Oromoon malkaa qunxurreeti. Fakkeenya Oromoon argame wannoon isaa. Boorana keessatti argamuu hin danda'u. Maaliif kana walitti qabsiistee ooltu Oromoomtu kunu odaa nabeeti jechaadha. Malkaa qunxurree karaa
soddoo keessaa hin jiru malkaa Awaash malkaan goggoa kuma meeqaanu ta'u argamti namaatu odaan nabii hungafa odaati hin jedhan kanaaf waliin qabsiiste maali namni qorataa seenaa han qoratu sun maali wal qabsiise wanna tokko beeyati hangafa hin jettu wanna tokko waliin qabsiiste orumaa ta'e hangafa ta'uu hin danda'u kanaaf odaan nabee hangafaa jennan. Kun sirriitti waan qoratamuu qabu keessaa tokko kana Oromoon odaa hangafti isaa akkamiin jedhu ragaalee walitti funaananii beekuun baay'ee salphaanatti fakkaata fuulduratti ragaalee walitti fidaa dhufe. Yoo odaa nabiitis haa ta'u odaa kanatti Oromoon martuu dhufee akkuma reef jettanuu Gujiinis Sabboof Goonas Siqqoof Mandas dhufee yoo seera tumatee gargar gala ta'e yoomi inni dhumaa walitti tumatanii eegasii immoo gara hafan hin beekama tilmaamuun hin danda'ama. Ogaa amma ogaa dheeradha amma ogaa Atsee Minilik wanne dhiyoodha inni yoo Atseewwan dur Yohaannis hin jira Atsee Daagmaayee Lammataa hin jira Handuraan hin jira ogaa dheeradha inni kara 10,000 olla inni beekamu sigaa qoratanii bira ga'uu hin danda'ama kanaaf Oromoon ogaa dheeradhaaf addaan bahe. Reeffama odaa roobaa onaa tuqxanii inni wiirtuu waraanatii jedhan. Maal jechuun? Amma fakkeenya odaa roobaa gaarreleen ani marfame. Odaan suni dur Oromoon gaa akkuma beektanii waraanni hin jira waan adda addaa ta'an jiru akkanumatti taa'uu hin danda'u. Namni alaatirree waraanuu danda'a lafa qabachuudha. Haa ta'u malee waraana kana deebisuudha gaarreleen waan marfamee jiruuf achitti leenjisa duula abbaa duulaa jecha odaan roobaa duula achi walitti qabee dargaggeewwan foollee sirritti leenjisee achii booda kuun ba'an kuun lixaan kuun gibbaan gaggeessaa jechaadha fardaa kanaaf akkatti hoo gaggeessu san dhaqee waraanee deebi'ee jechaadha waraana sammaa inni xilaan yookaan immoo an dhufu sun irree hin argu jechaadha kanaaf odaan roobaa wiirtuu galaa waraana achitti leenjisanii jechaadha achi leenjisanii gallakkisanii jechaadha kanaan beeknu. Bareeda waan gaariidha maaliif namni qabxiilee amma kaafnu kanarratti yoo jechuun ittiin quufne ta'e qorannaa gaggeessuudha. Seenaa argaa dhageettii keessatti waan beektan natti himtanii anis waan gaafilee tokko isinii kaasa akka sirriitti qoratamuufi malee murtii goonee amma achi kana jechuuf odoo hin ta'in akka qorannaadhaaf ta'uufi. Haa ta'u fakkeenyaaf hangafooma keessatti amma isin abbootiin gadaa naannoo maraa walitti dhuftanii tokkummaa abbootii gadaa ijaartaniirtu. Achitti abbootiin gadaa kun wal geessan hangafa ati eebbis eenyudhaan jettan isin keessaa. Hangafa Tuulamaa Eebbisa. Tuulamaa Eebbisa. Tuulamaa Eebbisa. Sababii kanaan kan amma isin walitti qabaa kan taata immoo filannaadhaan filatamtaniiti immoo hangafoomani. Hayi hangafooman oduu hin ta'in beekumaan ani yaa'u akkuma beektu gadaa kana deebisuudha gahee guddaadhaan keessatti taphanne namni tokko immoo sirritti yoo itti deemee waa'ee isa walitti waan oode namni bira oode addaan barbaadde. Kanaaf ani waan keenyaa san beekuuf walitti qabaa kana sirritti ani ijaara kana itti deemaa bahee waan ta'aniif namni biraa Booranaa dhufee walitti qabuu hin danda'u fagoodha. Gujiidhaa dhufee fagoodha. Maccaa dhufee fagoodha. Wee kun immoo jiddu gala. Argitee naannaa odaa nabee kana jiddu gala waan ta'eef ati waggaa 8 nu bulchii akka Oromiyaatitti akka Oromoo tokkummaatitti sumatti duraanii walitti nu qabee har'a jalqabee immoo haaromsa gadaa jechaadha. Haaromsa gadaa kan itti fufeedhanitti kennan malee ati Tuulamaa hangafa maal hin jedhu sanii mootee fuuldura deemuu hin danda'a. Amma ani asirraa nama yaaddoon akka nama tokkootti qabu yoo amma namni hedduu galeessa jiru suni haalli mijataadha. Mana keessan teessaniit gadaa keessan bulchaa haa ta'u immoo deebitanii naannoo sanitti walitti qabdan. Teessumni lafa isaatillee giddu galeessaa mijataadha. Amma fuulduratti gadaan tun hin marsiti yoo ta'e fakkeenya fi itti aanee abbaa gadaa kan Sabboof Goonaatiif fudhata yoo ta'e sanbooda kan Ituuf Umbanaatiif fudhata yoo ta'e manni ijaaramee akkuma masara mootummaa kana bakki itti abbootiin gadaa kun taa'anii bulchan hin jiraatin
achi deddeebi'anii bulchuun hin rakkisu. Kanaaf haalli itti yaaddan jira fuulduratti namni tokkoo fudhatu. Ammas qabeenya keessan baaftanii waan maraa sirreessaa jirtanii booda akkam ta'a kana yaaddanii itti namni abbaan gadaa biraa tokko gara biraa tokko dhufee fudhatu eessa taa'ee bulcha. Inni in ulfaata. Amma nama sablaase abbaa gadaa godhan uffatanii deemanii sablaadha. Yaa'u akkuma beekamtu televezyiinii keessattis bakka bakka walgahii adda addaatti soo argamtu namni sablaase. Yaa ta'u malee ati qe'ee kee gatteeti nuuroo koo gatteeti itti deemta. Abbaan gadaa tokko uummanni eegan deeggarre immoo iyyooma in iyyooma. Abbaan gadaa zim jedhee an uffaan deemu harka duwwaa deema. Bakka fee deemee bulaa yoo bulu immoo qabeenyi isaa sun qayeedha hin mancaa namni to'annaan jiru. Kanaafuu naannoftee qauma keessa itti deebita. Yoo uummanni duuba deeggarsa tokko hin godheef abbaan gadaa tokko ce'uu hin danda'u. Maaliif nama hin nyaata hin dhugaa. Maatii qaba. Maatiin isaa sun immoo namni hojjetuuf namni deeggaru hin jiraanne baay'ee rakkisaadha. Amma fakkeenya mootummaa keessatti hanqaxaramee yookaan immoo hojjetu sun yoo mootummaan waa tokko hin kaffallee mindaan kaffallee namichi sun maal godha? Abiyyi amma odoo mindaan irraa dhaabbate maal keessa taa'ee maatiin isaa maaliin jiraata? Inni waa tokkoon feesta qoonqoo isaa inni wannoodha. Maatiin maal abiyyi sun maal nyaata? Akkasuma jechuudha abbaan gadaatillee akkasuma qeessaa booranatti yookaan sikkoof mandootti dhiisee yookaan immoo naannoo Arsiititti gatee yookaan immoo jennu Maccatti dhiisee yoo dhufee hedduu galeessa bakka uummanni itti isa argatuu danda'u taa'u rakkoo irra bu'uu danda'a. Kana egaa irratti hojjetamuu qaba jechuudha. Fuuldura akka masaraatitti yookaan bakka waajirri abbaan gadaa kun taa'ee naannoo ofii isanis akka bulchutti yookaan immoo akkuma naannolee bakka iddu galeessummaa kana akka inni taa'uu danda'u irratti hojjetamuu qaba. Kan biraa tokko immoo kan biraa fakkeenya jidduu kana keessatti amma naannoo Finfinneetitti haasaa irratti naannoo Finfinneetitti lafa gaafanneen akka abbaa gadaa ijaarama. Galmi abbaa gadaa sunoo ijaarame akkuma mootummaatitti abbootiin gadaa naannolee sun dhufeet achi keessa bulee oolee hojjaa ofii mari'atee hojjaa ofii hojjechiisa jechaadha. Abbaan gadaa Booranaatis haa ta'u Tuulamas haa ta'u Gujiis haa ta'u Maccas haa ta'u bakki dhufe suni achi bulaa jechaadha. Achi bulee to'annaa godhee hojjaa tokko tokko hojjetee ji'atti irree ta'u maatii ofiitti yoo deebi akkasitti jechaadha. Yoo kana godhuu baatan gadaan hin jira jedhanii ifaa jedha malee dadhaba. Kana anamma fuulduraa abbootiin gadaa nurraa fudhatu waggaa 5 booda rakkoo guddaa irra kufanan jedhu kana maaliif amma yeroo ammaa kana walgahii adda addaatirree yoo yaam bakka bulmaata abbaa gadaa jechuun kabajamaadha. Haadha siqqee jechuun kabajamtuudha. Yaa ta'u malee siree gadaanaa keessa dhabeenya wannoodhanii siree gadaanaa keessa bulan. Sireen gadaanaa suni asiif fincaani. Asiin immoo waa adda addaatitti mana hambaasan keessa jira. Maallaqa hanqina jiruuf abbaan gadaa tokko kabajama uummata bakka bu'e sun kabaja isaa dhoowwame siree birrii 50 birrii 40 irra bula. An iyyeessi tokko irra bullee argite. Kan achirra buluu irra moo rufa buluu wayya kabaja keeti. Garbii jala buluu wayya wanno odaa jala buluu wayya maal odaa jala kabaja qaba. Amma yeroo hunda annu yaaddechu hoteela san keessatti nama machaa jira. Iyyeessa jira. Muuziqaa adda addaati jira. Namni kun guyyaa hojjaarra oola. Galummoo iraftii yookaan immoo boqonnaa isarra barbaachisa. Kanaafuu waa'ee adda addaatanii nuqunnamaa yeroo isaan irree baay'ee itti rakkachaa jiran. Kun yoon godhamee namichi tokko abbaan gadaa tokko hojjetee masaraa isaatitti galee akkuma beekta mangistii yookaan immoo masaraa mootummaa kanatti galee kabaja arganne gadaan kabaja argattee afaaniin ta'a malee kabaji argamin jedhu gadaadhaan akka. Egaa kana dirqamni deebisee ijaaruu kun mootummaa naannoo Oromoo. Uummata Oromootirraa maaliif mootummaan gadaa yaa ta'u gahee yaa argatu malee uummanni Oromoo gadaa naannoo uummata Oromooti.
gadaan mootummaan ijaare jechuun mootummaa jalatti galee jechuudha. Kuni ani kanaan fudhatama. Uummanni Oromoo miiliyoona 50 eegee miiliyoonni 50 kun gahee fi baay'uu sarree hadi isaati. Akkana waan jedhu mootummaa waan jedhu warra amma bakka bu'oota mootummaa sammataa isaanii jechuu kiyyoon ta'e akka mootummaatitti galii qaba. Fakkeenyaaf uummanni qotee bulaan tokko gibira kafala. Gibira kafala qaraxa kafala. Galii kana immoo anguuru sun mootummaadha. Uummata walitti guura. Horiin kun namoota sanii walitti uummataati. Qaraxa uummanni walitti qabe kanarraa akka ofii barbaadetti mootummaan abbaa gadaa ijaare jechuu koodon ta'e maallaqa ramaduufi jechuudha. Horii uummataati. Horii uummataa kana baajata birri miiliyoona hamma kanaa hojiidhaan gaggeeffadhaa jedhee ramadu. Abbootiin gadaa immoo waan birrii kana mootummaa irraa argataniif mootummaa jala galuu odoon ta'e socho'u. Maaliifan kana jedha seetan yoo gargaarsa dhuunfaa yookaan gargaarsa namoota irraa guurrachuu irratti hundaa'aa ta'e dhaabbataan ta'u jedhee tan yaadda'e. Kuni maaliif hin ta'edhaa jiraanii mootummaan gahee ofii qaba. Nuu mootummaadha akka kiyyatti. Munu mootummaadha. Abbaan gadaa tokko sirni gadaa tokko mootummaadha ofiinu. Mootummaa ammayyaa oduun ta'e mootummaa duruu uumamaan waaqayyoo kennee fi uummanni Oromoo itti bulu. Ammayyeessuus hin danda'amu. Maaliif mootummaan amma jiru kuni bakka biyya hundattuu mootummaan gahee ofii hojjetu. Abbootiin gadaa Oromoon gahee ofii nama abbaa isaa qaba abbaa maal jedhu jira miti gahee ofii maxxansee seeran. Maxxansaadhaan gahee ofii miseensi gadaa shananuutu argite miseensi gadaa shananiitu guruu sarree. Hoosan gadaan jabaatti tiyyeedha malee wasaasa mootummaatiin yoo mootummaan ramadee kana godhe waa'ee gadaa sanuu beekuu jechaadha. Yoo akkas ta'e immoo isin mataa keessaniin haga aanaaf gandaa caasaa ijaarrattanii akkuma mootummaan gibira guurratu kana gibira gadaa akkuma mataskaanaaf firee gibiree guuran kana gibira gadaa guuruu qabdan jechuudha. Insa nan fudhadha. Insa nan fudhadha. Caasaa cimaa ijaarrachuu qabdan jechuudha. Bareedudha. Mee gara gadaa deebina. Gadaan kuni ammaan tuulamaatiin haa jalqabu. Gadaan kuni umriidhaan qooddame waggaa 8 waggaa 8 yoo qooddamu maqaan umrii yookaan sadarkaa kun garaagarummaa hin qaba. Kan tuulamaatiin yoo jalqabne inni jalqabaa itti makoodha miti. Itti makootti aanee maaliin tartiibanne. Amma tuulamaa kan amma abbaa gadaa waan ta'u ilmi kiyya warra horata kanarraa beelbaarraa itti makoodha ta'ina. Itti makoodha. Ilmi kiyya itti makoodha. Warra immoo muudanattoo siqu muudanni ana foolleedhaan irraa nyaate ilmi kiyya immoo dabballeedhaan irraa nyaata. Ani warra duulotirraa foolleedhaan nyaadhee ilmi kiyya immoo maal ta'a dabballee ta'a. Yoo muudana ani beelbaa itti makoodha. Hamuudana dabballeedha. Han immoo duulo foolleedha. Anis foolleedhaan hin nyaadhe irra. Akka itti deemu. Ani immoo roobalee ganaa waggaa 8 immoo maalifan dabarsa seeta. Warra roobalee kun itti dhufaa deemaa miti. Ilmi kiyya waggaa 8 ta'a. Waggaa 8 maaltu itti siqa roobaleetti bakka san bu'a. Argitee waggaa 8. Roobaleedhaa immoo abbaan roobalee waan ta'eef irraa waa fudhatu hangafa jechaadha. Isaa immoo mana ijaara. Roobalee waa'ee gadaa fuuldura itti deemuuf hojjeta. Dallaan ijaaraa fi horiin deebisaa fi sirriitti kunuunsee jala deemu waggaa 8. Waa'ee foolleef dabballee waan waliin jedhan itti deemina. Akka sirriitti namaaf galuuf amma itti ulfaata amma kun kaalkulas maatimaatiksiidhaan nutti hintan kun akka sirriitti xiqqoo laafaa ta'uuf sadarkaa ijoolleen waggaa 8 jirtu itti makoo jedhamti. Waggaa 8 immoo waggaa 16 warri jiru immoo dabballeedha miti. Tuulamni umuriidhaan hin deemu sadarkaa gahee abbaa isaanii hin deemu. Guddaas haa ta'u xiqqaas haa ta'u. Marsaa abbaatiin deema. Ijoolleen yoo abbaan kana ta'u yoo abbaan gadaa ta'u ijoolleen maal taati?
Yoo abbaan gadaa ta'u ijoolleen waan taatu. Itti makoon taatu. Hin taatu yoo abbaan gadaa gallakkise malee. Abbaan oo gadaarraa ammoo yuuba ta'u hoo. Yoo yuuba ta'u ijoolleen immoo ganaa itti makoo taate. Yoo abbaan malee abbaa yuuban ta'u malee yuumni jechuun ammaan yuuban ta'u yuumni ganaadha. Amma gadaa ofii hayyuudha. Hayyuu taata. Akka tuulamaatitti hayyuu taata. Yoo hayyuu taatan ijoolleen teessan itti makoo taata. Ammallee hayyuu waggaa 8 biraawoo taatan immoo ijoolleen teessan dabballee taata. Amma hayyuu sadaffaa yoo waggaa marsaa sadaffaa yoo taatan ijoolleen teessan foollee taate. Itti aanee ijoolleen teessan doorii waggaa 16 yoo taatu isin hayyumarra turtu. Hayyuudha hayyuudha. Hayyuu ta'eet hayyuu sadaffaarra ga'eet afraffaa ogoo jaarsa qulqulluu ta'a. Ilmi kee immoo gadaa ta'a. Ilmoo gadaa ta'u isin jaarsa ta'a. Jaarsa qulqulluu bakka gadaa mojjummaa fudhattu jechuudha. Amma kun akkaataa xiqqoo garaagarummaa hin qaba. Amma gara sabboo fi goonatitti waggaadhaan isaa strict waggaadhaan lakkaa'u. 8 dura dabballeedha. 8 itti aanu immoo gaammee xixiqqoodha. 8 ammas itti aanu gaammee gurguddoodha. Itti aanee waggaa 24 irratti kuusaa. Waggaa 32 irratti immoo raabaa doorii jedhuuni waggaa 40 gaafa ga'u gadaa jedhuun. Gadaa ta'anii sanbooda yuba jedhuun itti aanee hoo gadaa fixate. Yoo gadaa fixate waggaa 3 gadaa 3 itti aanu yuba ta'a. Yoo abbaan gadaa ta'u ilmi dabballee ta'an isaan immoo. Akkasumatti deemet yuba tokko yuba lama sadaffaa ta'ee yoo ilmi deemee gadaa dhaqqabu abbaan gadaa mojjii ta'ee mataa buufata jechuudha akka kanasitti. Kuni akka xiqqoo nama kitaaba irraa dubbisu yoo an tuulamaa dubbisu yoo kan booranaa dubbisu xiqqoo ishee harkaa wal'aa kun sirriitti qoratamee namni akka baratu ta'uu qaba. Booda irratti immoo akkaataatti walitti ititaa deemu yaadamuu qaba. Kana qorattoonni qoratanii gadaan silaaftuu gadaa gaaromni isaa of fooyyessa. Gadaan seera haaraatu mata. Gadaan sirna jijjiiruu irratti rakkoo hin qabu. Gadaa ammayyeessuun nama hin dhibu. Maaliif akka kitaaba qulqulluu san ittiin dabalamu irraan hir'atu hin jedhamu. Seerattiitu hin cabne malee tartiibatu hin cabne malee keessatti fooyyessuun hin danda'ama silaabu. Asirratti waa'ee foollee fi dabballee kaafne amma. Maaliif foollee fi dabballee wal arrabsan yeroo baay'ee? Irraa fudhata wal doorama. Amma dabballeen foolletti deema. Sun immoo silxaana yookaan immoo wannoo bootaa yookaan wannoo gallakkisa. Aangorraa waan fudhatuuf wal arrabsan. Maaliif angurratti arrabsa jechuun arrabsa garaa akkuma hammeenya oduun ta'in akka qoosaa jabaatu. Amma akkana jedheedha foolleenis oduu nama rartuu baallii koo galcheedheeti weellisaa sun immoo jala ga'ee sirraa fudhadheedha akka jabaatu malee amma kana wannuun jedhu akka jabeenyumaaf. Ani daa'ima ta'ee yeroo tokko foollee fi dabballee walitti sirbanii anan dhaga'e foolleen daabee jaldeessaa kana godhatanii forooroo qabatanii sirbu dabballeen immoo ulee qabatanii duuba sirbu duubaan koree duraan bu'a ga'e foollee mataan irraa du'e ga'e jedhanii warri kunis immoo deebi'anii warri kutuun hin jira garuu. Warri kutuun hin jiru. Garuu walitti gaamuun hin jiru. Awwaaluma arrabuun akkana jedhan malee obboleewwan maal akkamitti wal rukuta gadaa warri rukuta miseeti. Baay'ee tokko wal doorama akka onnatu. Inni onnata. Kana onni isa malee. Dorgommii jechuudha. Dorgommiidha malee. Isarratti jabbileen gooranaa maalinni gadaa tuula. Jabbilee jechuun itti makoo jechaadha. Ittuma makootu jabbilee jedhama. Jabbileedha jala fiigdihiini. Yoo yaa itti makoo jabbilee loon itti makoodha. Argitee foolletti itti makamaa deeman jechaadha. Itti makamu jechaadha. Gadaatti dhaqa jechaadha. Gadaatti makame jechaadha malee. Ambiraa jabbilee gooranatti hidhassanii mote. Asirratti waa'een foollee kun baroota darbee kana keessa ka'ee foollee ijaaru waan jedhu kun akka faashiniitti himamaa ture. Mootummaanis foolleen ijaara jedhee isinirraa laalee isin immoo foollee ijaartanii foolleen kun gadaa keessatti egaa waggaa dheeraa dagatame boodaas deebi'ee nageenya eegee biyyuu foolletti of abdatee bobba'ee galee yeroo irreecha waggaa darbee yaadannoo gaariidha. Foolleen gaheen isaa maal inni foolleen waan sirriitti beekamuuf. Dargaggeechi hundi foollee ta'uu hin danda'u. Kuni maal dogongora yeroo dabre nuyi seera foolleetiin deemne tuulama keessatti irreecha irratti seera foollee. Foolleen eenyutti duuloodha. Foolleen duuloo sun immoo tartiiba ofii qaba. Caasaa ofii qaba jechaadha. Miseensi sun.
kan gadaa warra gadaa keessa jiru warra gadaa keessa jiru qofa malee abbumte bee dargaggeessi meedumaa dhufee foollee ta'uu hin danda'u. Maaliif inni ganaa itti makoo ta'uu danda'a. Dabballee ta'uu hin danda'a. Akka sirna gadaa abbaa isaatiin. Malee amma maal godhannu foollee deennaan hundu foollee. Maal horaa sadiitirra nageenya argameenna waa magaalaa hundi foollee. Ani Oromoon taanes foollee. Uumaa waraanatis ijjachiise foollee. Poolisii bakka buuqa argitanii. Kuni dogongora inneen. Mootummaani nageenya eegsisee poolisii ijjachiisuun an mootummaatti. Foolleen immoo poolisii abbaa gadaati. Poolisii gadaa malee poolisii biraatis mooti. Kanaafuu seera maleedha inni amma foolleen nama hin tuqtu. Sirna gadaa keessatti nama naleettuwaati. Sirnicha sibiita malee. Namni ulee nama dhaanuun ongadha. Yakka. Sana mootummaa keessatti illee isaantu nama dhaana malee seera keessatti dhoowwadha. Yaa akkuma sammuun isaa malee mootummaa keessatti nama leelee ajjeesu hin jedhu. Foollee keessatti nama sirna gadaa keessatti nama halee dhaani nama hidhee hin jedhu. Hidhaan qabu sirni gadaa. Hidhaan isaa hojjaa namichi seera baase saniif seera ayyuun baase seera gadaan baaste saniif. Amma foolleedhee magaala keessatti foolleedhee nama dha'uu qabee maqaa foolleetiin immoo saabicha adda addaa godhame safuullee badee nama halee cabsuu aleelame anatu hiriidhee keellaa ijjachiisuu qabee kun immoo seera maleedha. Maaliif horooroo qaba foolleen. Hoomaa waraanaan qabatee dhufu suni foolleen kun urufatti du'ee jechaadha. Hin ta'u inni ijjachiisne yaa amma sirraa'e mootummaan irra jechuun fudhatee ani isaan sun dadhabeennaan poolisiin dadhabe uummata. Foollee dheetu bakka hin ta'u inni magaala keessatti ijjachiisne sirraa'e amma hunduu ijjate tartiiba ofii qabate. Fuulduratti gadaa kanaan akka mootummaa gadaa kana akkatti fayyadamnu barbaada. Akka jechuun seeruma isaa himnu odoon ta'in gadaa ittiin jiraannu. Isa godhuudhaaf immoo foollee sirna isaa barsiisanii mootummaan odoo foollee ijaaree rakkina hin qaba. Akka foolluma kana ta'ee garuu sirnaan baratanii gadaarraa akka caasaa foollee sanitti odoo ijaarame rakkoo hin qaba. Seera barsiisanii irbuu galchanii nama tumuun hafee saamicha hafee garuu nageenya eegsisuu irratti odoo bobbaasanii. Amma akka duriitti deebisuudha xinnoo rakkisaadha. Ande kofaa addunyaan durii nukureel boombii hin qabdu. Amma nukureel boombiitu dhufe. Sodaachisa guddaa dhufe. Foolleen immoo nama na hin tuqxu enna. Yoommoo wanni hamaan dhufe tokko foollee harki danaanee jechaadha. Namni harka danaanee immoo gadaatti hin deebi'u jechaadha. Nafsee lubbuu baastee deebisuu baay'ee rakkisaadha. Kana eegichisaa. Garuu achumarratti oduu biran darbin amma yeroo waraanni tokko biyya irratti baname bara gadaan jiraatan sani eenyu kan deemee qolu. Yoo san diinni alaa dhufa. Kiyya keessa oduun ta'in diina alaa hin deebista. Foolleedha moo gaammeedha moo abbaan gadaa hin dulchisa. Ofiifuu. Intee foollee ofii qabatee. Abbaan gadaa lolu an jedhanoo. Abbaan gadaa oomaa waraanaa hoogganaa inni ufa biyyan taa'u abbaan gadaa. Inni egaa biyyan hoggaa 8 kennan hin eegne manuma ciisee maa biyya eeguu hin danda'u. Hin deema foollee kana qaree leenjisee gallakkisa. Abbaa duulatiin hooggansiisa. Inni hooggansiisa inni wannoodha abbaa gadaa hin jedhu bayan biyya eegee sirriitti qoratamu malee abbootifannoo haa ta'u malee foollee fuulduraa leenjisuun gaariidha. Leenjistee waan inni hojjetu beeksisuun dirqama kun. Maaliif akkam akka godhu sirna gadaa kanarree amma karaa sirna gadaa kana sirreechuuf deemnan. Foolleen kun immoo meeqatu beekaan jedhu sanii leenjisuun gaariidha. Bareeddoodha. Waa'ee foollee immoo kan nama nageenya eegsisuu fi biyya tiksuu kun akkuma jirutti ta'ee foolleen si gabaa murtus nan beeka. Foolleen si gabaa murtummee maal jechuudha? Si gabaan nama hin beekne fa mana naannoo Tuulamaa kun hin beekaa naannoo biraan beeku ta'a. Maal jechuudha? Foolleen si gabaa murtii forooroo qabattii waa carqii adii achirratti fanniftee daabee jaldeessaa godhattee magaalaa keessatti dhiichiftuun argina. Amma ijoollee sarbaanillee baasaa dhufanii jiru. Maal inni si gabaan muruun? Si gabaa jechuun galtoo jechaadha. Nama dhirsi
irraa du'e tokkotti hangalee jechaadha. Qabeenya tokkotti hangalee jechaadha. Maaliif abbaan manaa tokko yoo du'e sirna gadaa keessatti obboleecha yookaan waarsaa inni ta'u santu dhaala malee abbumti fee ijoollee isaanitti galee qabeenya isaa sanii fudhachuu hin danda'u. Maaliif galtee jechaadha. Galee san immoo sirni gadaa hin aleela. Si qabaa jechuun galtee jechaadha. Niitii irsirraa du'etti busurtiin irraa hin baanetti sirna gadaa cabsee itti galee jechaadha. Ani immoo karra tokko danqarsaa tokko saaqee itti galee jechaadha mana isaatti. Hoo fuudhe inni fuudhe jechaadha. Haa ta'u malee galtee galu jecha galee sun immoo dhoorgadhaaf sirriitti adabbii guddaa qaba inni. Maaliif yoo galeerree fuullee keechaa ba'a. Sirna gadaa keessaa ba'a namni tokko sigabaa muramnaa ijoollee isaatirree. Maali sigabaa muruu jechuun? Sigabaa muruu jechuun adabbii jechaadha. Adabbii. Bullukkoo isaa yookaan gaabii isaa yookaan uffata isaa maqasiin talattalanii uletti fannifatanii miti? Inni gaa an ta'u namichi sun akka wannootitti akka beekamuuf akka biyya biraatitti kaanirree akka adabbii ta'uuf uleedhanii shirraa immoo naxalaa cicciranii deemuun ebelurraa akkana godhee akka kunoo baandira sirriitti beeksisuuf. Maqaa isaatillee baay'eedhaan bakka maratti arrabsa. Inni arrabsa niitii si gabaa jedhanii. Safuulleen eeganii jechoota ciccimoo. Aareen arrabsanii. Jechi safuu maqaama dubartii yookaan waan silaa hoo biraa namni hin jennes jedhanii arrabsan. Hin jedhan. Foolleen safuu ni hayyamamaaf jedhan akkamiin? Foolleen nama arrabsiti. Waan barbaadde jechuudha. Waan barbaade gara gaggalcha. Yoo foollee darbe hoo? Yoo foollee darbe moo dhiisuu qaba? Inni corroqa gallaan, umuroon isaa corroqa gallaan maal godhaa dabballee duubatti fudhata malee. Maal corroqa galuun? Corroqa galuu jechuun sanee 12 corroqa gatan. Ulee san. Ulee fororootti. Ulaa corroqa horiiti. Bakka corroqa waggaa 40 ilma isaa itti deebi'a malee inni corroqa gatee fuulli achumatti tolchu. Lammata nama arrabsu. Hin arrabsu inni corroqa galchee. Achirratti waan tokkoon isin gaafadha. Amma barri kun fooyya'ee jira. Dubartiin tokko bara durii bara gadaa akka qabeenyi isaan qisaasamne akka ijoolleen isaan miidhamne hin dhaala. Obboleessi isaa hin dhaala. Obboleessi abbaa manaa irraa du'ee hin dhaala. Amma zabana kana garuu dubartiin dhaalamuu hin barbaaddu ta'a. Abbaa barbaadde kan biraa heerumuu barbaadde ta'a. Foolleen garuu ilma jirti. Foolleen si gabaa murtu. Akkamittis wal simsiisuun danda'ama. Moderni ta'ee jira namni fakkeenyaa fi dhukkubaa of tiksuu danda'a yookaan rakkina adda addaa jiru. Hin jaalanneeyyuu ta'a umrii wal caaluu hunda. Intalli dubaraa tokkoon dhaalamoo jette gadaan akkamitti ilaala? Foolleen akkamitti ilaala? Kun sirna gadaa keessatti irree tumame kun. Maaliif gadaaniif fooyyessiti tumaa qaba. Tumaan tumame amma akka sirna miseensa birmayyiitti tumne nu. Maal tumtan? Birma niitiin takka ilmi tokko irraa du'a. Umriin isaa waggaa 30 yookaan 20 fi 40 naannoo kana jira. Ishiin immoo gaanaa ga'eettidha daa'ima. Yoo irraa du'e nama daa'ima hin dhalchaa irraa du'a yaa ta'u malee namichi sun yookaan HIVdhaan du'a yookaan dhibee adda addaatiin du'a. Yoo dhibee adda addaatiin du'u kan immoo namni keenya sun immoo lammata du'urra oduu hin jiran seera ta'a. Yaarsi seera nafu. Seera busurtii irraa baasa malee nafa ishiin dhaaluu itti gadaa. Surree obboleecha dhaalaa itti surree fudhata. Ishiin abbaa barbaadde heerumti sammuu. Ishiin immoo ganaa yoo fe'ii ishee ta'e inni dhaalamti. Fe'ii isheetiin. Fe'ii dirqama hin ta'u. Yoo fe'ii malee lakkaan hin dhaalamu. Yoo jette eebba kennitiif gadaa. Hin doomin heerumsiisan. Yoo gadaan eebba kenniteef kana yoo nama barbaadde heerumte foolleen namticha kan hin muramoo namtichi kun foolleedhaaf seera guutu jira. Inni seera hin guuta. Seerri gadaatiin firree gabeekee nan heerumeetti intalati yoo abbaa manaa wannoo firatu heerumsiisa. Intalti sun ka'ee kiyya eega dhufte intalti ilma kiyyaa anatti heerumsiisa. Taa'ee cawannatiidha. Hin heerumti ishiin. Qabeenya ishiitis qabeenya
ijoollee dhalatte saniif guddisti. Amma naa gale. Yaa. Waan bareeda. Amma waa'ee foollee kana yeroo arganne itti deebina maaliif wanni foollee baay'ee yeroo ammaa kana ka'a irra deddeebi'ee namni foollee akka baruun barbaada kanaa kan isin gaafadha. Ambiraamee amma gadaa kaafne gaa gadaa xiqqoo dubbanne gadaan naannoo adda addaa hin jira naannoo tokko tokko illee deebisaa jirtan. Amma fakkeenyaaf gadaan naannoo Maccaa keessa karaa Jimmaallee Ilubaaborillee Agagaullee Macca karaa Olaanollee Agagau deebisaa jirtu. Naannoo Arsii keessatti bakka adda addaatti deebisaa jirtu. Boorana Sabba of Goonaa fi Gujiituu hin jira, Karrayyuu hin jira, karaa Ituuf Humbanaas deebi'aa jira. Kana keessatti gadaa kana hoo deebiftan namootuma gadaa silaa quba qabutu itti dacha'aa jira. Booda immoo Oromoo guutuun gadaa jalatti deebi'uun barbaachisaadha jettanii irratti hojjechaa jirtan akkanaa lalatti. Namni tokko gadaa hin qabu haa jennu, hin qaba. Hunduu garuu gadaa dagatamte haa jennu. Abbaan dhiisee ilmi quba hin qabu gadaan harkaa citte haa jennu. Akkamitti gadaatti deebi'a? Fakkeenyaaf ani amma warra kiyya gadaa abbaan kiyya gadaa isaa hin qabanne yoo ta'e yookaan dagate ta'ee ani gadaa san barbaade amma deebi'ee akkamittiin itti deebi'uu danda'a? Kuni gadaan amma deebi'an akaakayyuu keetitti hodhani baay'ee rakkisaadha. Qoratamee yoo bira ga'e malee atamma gadaattan deebi'a. Gadaa kam gadaa birmajii yookaan roobalee yoo ta'e hin ta'a kun. Maaliif dirqama gadaa kanatti bulee jechuudha atu wallaalti abbaan keetu wallaala. Yoomoo nanni isatti Oromoodhaa sirniisu gadaa jaalatta. Kanaafuu namni affilatetti gala. Guulaa jechaadha. Nan guulaa gadaa kanatti ani hin beeku gadaa kiyya roobalee yookaan immoo beelbaa amma fuuldura fudhate beelbaattan guula. Guuluu jechuun itti makamu jechuudha. Itti makamte seera gadaan bara sanii baasnan ati gadaa kee fixxe ilmi kee ilma keetiif tolchita argite. Ilmi kee waggaa 8 booda itti makuu ta'a jechaadha. Itti makuu ta'a gadaa beelbaati itti makamee deema jechaadha. Kana jechuun ilmi gaduma abbaa kana seena malee gadaa biraan seenu. Seenu kunuu abbaan tolcheefi mana abbaan ijaaretti seena malee mana abbaa eenyutu saasarma sarmu. Sirrii. Isarratti fakkeenyaaf namni tokko wanni guutuu qabu. Okay, gadaa kootitti nam deebi'a jedha. Namni yeroo baay'ee gadaa tariin beeku ta'a. Akkuma kiyya kana waa'ee gadaa baay'een beeku ta'a. Inni dhadhagaa malee waa'ee buttaa qaluu, waa'ee sirna gadaa keessa seenuu, waa'ee lubaa yookaan luboomuu meelutti himaa. Maal godhame tokko guule. Guulee gadaa seenee warra gadaa san dursu naannoo isaa isaaf naannoo itti dhiyaatu akka gosa isaatitti qunnamee maal inni waan inni godhu? Gadaa seenuu jechuun goodachuudha jechaadha. Dirqama. Goodachuu jechuun murachuu jechaadha. Girrizaatii jarree dhufan. Yoommoo dur namichi sun muratirre nafasaatiif gudeenni isaa tuqama jechaadha. Inni dhiigama. Maalidhaan dhiigama? Albee xiqqoo milaacii oduun ta'in ableedhaan nan tumame. Hojjaa sarrateenyaa tolchesanii qis godhanii dhiiga san dhoqqeedhaan. Haati manaa dhoqqeedhaan fuutee teechistee jechaadha. Liitirra koo. Eenyu dhiigsa? Abba seerga abba seera yaamama. Nama seerat yaamamta. Ogeessa yaamata. Ogeessa jechaadha. Abbumti namarraa muru. Ogeessa muru yaaman. Miseensi gadaa shananiin ijjata. Ati qulluma teecha. Miseensa gadaa shananii keessa. Miseensi walaannan sitti torama irraa muru sirritti jedhee sitti dhaadatu. Walaannadha. Amma walaannan sunoo sitti dhaadatu. Ati immoo rifattu kuni anduu jiru isa goodetti goodannaa jechaan murachuu jechaadha. Miseensi gadaa shananuu yaamamee hin diggisama. Sanii booda ati dhaadattee siree kee yookaan immoo qooxii gortaa jechaadha. Qooxii san immoo ani ijaaru warra foolleeti jechaadha. Abbaan feen ijaaru. Foolleen aduubaa jechuudha. Foollee sirraa nyaattu. Amma foolleen warra gadaa kennuurraa nyaattu. Guuloo beelbaarraa nyaatanii miti foollee san manyi baqaqsee jechaadha. Kanaaf foolleen hin ijaarti jechaadha. Abbumti feen ijaaru. Amma hin godhani ati achirra teechee goodattee diggistee qanii sadaffaa ulmaa kee hin baata yookaan baaritti yookaan malkaa sa'itti ati itti galtee jechaadha. Halangee kee ta'e jechaadha. Buttaa qaluun hundi hin qalu. Buttaa nama qalutudha. Namni barbaade qala. Hundumti buttaa qaluu hin danda'u. Akkumattis godhachuu hin dandeechaa diggistee nyaachistee ta'u. Malee dirqama buttaa qalii ajjeeru sun hin jiru.
Na buttaa fi kun adda wanno. Amma wanni tokko hin jiru maal inni namni tokko gadaatti deebi'uudhaa fi gadaa dhaqee gadaa itti dhiyaatu san yookaan gosaan itti dhiyaatu san qorachuu qaba jechuudha. Isaan irraa tartiiba ishii gadaa akkamitti biqilfata yookaan itti guula isa jiru kana qorachuu qaba jechuudha. Kuni Oromoon gadaatti deebi'uu barbaadu. Mee kanumaayyuu haa jennu kanumaa wajjin rakkinni wal qabatu maaltu jira. Namni kun amma yeroo ammaa kana Islaama, namni kun Kiristaana, namni kun waaqeffataadha. Namni baay'een gadaan anuma waaqeffataa akka ta'etti yoo gadaan deebi'ee iyyuu amantii waaqeffataa akka jabaa yookaan amantii waaqeffataa guddisuu akka ta'etti fudhata. Gadaan kun amantiiwwan biraa kana akkamitti ilaala yookaan ammata jalatti. Kun egaa yaa'u duri akkuma beektanii Oromoo waaqeffataadha. Dhugaa haasofnee Oromoo waaqeffataadha. Amantiin alumaa nutti dhufe. Maaliif hunduu hin beeku wanni dhugaa jiru. Muslimiitis alaa dhufe ani immoo hunduu alaa dhufe biyya keenyatti gale. Ani bita ortodoksiitis kanaaf ga'an alaa dhufe isa fudhate uummanni keenya. Malee waaqeffataadha Oromoo. Waaqa bichaatti amanu. Waan biraa itti amanu. Malkaattis hin amanu, tulluttis hin amanuun dhaqee irreeffata malee waaqa tulluu uumteedha. Waaqa malkaa uumteedha malee bishaan. Bishaan immoo hunda keenya jiraachisa. Kanaaf amma inni Oromoon yoo waaqeffataan gadaatti deebi'ee gadaa immoo amantii biraadhu ari'aa waan jedhan sani kuni hin danda'amus hin godhamus. Maaliif yoo kana goote gadaan baddee jechaadha atu duula gaggeessite jechaadha akka durii sana. Abbuun tifee gadaa kiyya eegeedhe gadaan dirqamaanii muti. Gadaan dirqamaan kottan jedhu hin jiru. Abbaatu akaakilee abaabilee kiyya jedhee itti deema malee keessaa bahus hin danda'a. Kanaaf gaa amma gadaan waaqeffataa bichaa oduu hin ta'in gadaa bichaa oduu hin ta'in hanundaati jechaadha. Amantiin ortodoksiitis hin jira, muslimiitis hin jira, abbootiin gadaa amma muslima gadaa haaromsu jechuun kana jechaadha. Jiru abbootiin gadaa muslima ta'an gadaa keessa naannoo kanarraa amma naannoo Harargee abbaan gadaa Shaamil Ahmadoo abbaan gadaa Odaa Bultumamma muslima. Ani immoo Odaa roobaa amma ganaa itti deemu kuni xaddacha jalatti hin jiru Arsii Baale keessa muslima hundu. Achi immoo Oli Baabur abbaa biyyaa kan jedhan amma muslima. Sagalee yaa'iitu hundaatu muslima. Isin gaafa tokko yoo sharaatanitti immoo yookaan immoo Millennium Addaraashii irratti fakkaatee bakka tokkotti haasoftan ani fakkeenyaaf sharaatanitti gaafa haasoftan ani fakkeenyaaf ortodoksiidha jirtan. Amma isin ortodoksiidha. Yeroo gadaa kana gaggeessitan waan amantii keessanii warra kutu isin mudata. Waa tokko hin jiru. Wanna tokko. Anis kiyya qabadhee tan deema sunis isaa qabatee deema wannan hin jiru. Maaliif waaqeffataa da'uun ani tamma waaqeffataadha haa ta'u malee waaqeffataadhaan. Ortodoksii kiyya san immoo itti awwaalamta argite. Bakka awwaaltaa sani awwaala dhabnaan immoo baddee jechaadhaati. Amma rakkoon eessa jira waaqeffataa bakka awwaalchati. Yoo bakka awwaalchaa fudhannee waamanu fakkeenyaaf ibsa baafne keessatti gumiin keenya waaqeffataa bakka awwaalchaa argachuudha. Mee isa akkasumatti dhiifna. Warri amantii gara garaa qabu kun Oromoon gadaa jalatti yoo deebi'e gadaan irra caalaa amantii ala bahaa waa'uma bulchiinsa fi aadaa qofarratti hundaa'ee deemuu hin danda'a. Amantii warra amantiitiif dhiisee gadaan immoo sirnuma aadaa sirnuma seera bulchiinsa kanarratti hundaa'ee deemuu danda'a. Hin danda'e maaltu ta'u. Inni bulchiinsa isaa hoo cimse akkuma amantiin biraa fudhate kana waaqeffataanis fudhachuu danda'a. Nama cimetu amantii isaa jabeeffata. Musliimnis fudhachuu danda'a. Musliimis ortodoksiinis fudhachuu danda'a. Pirotestaantii fudhachuu danda'a. An cimetu gadaa fudhata. Wannoo ijoollee fudhata. Achirratti sirriitti akka adda ba'uun barbaada. Namni akka hin jiraanne hin barbaada yookaan namni yaaddoo qabu akka ifa ta'uuf hin barbaada. Wanni hin halamne tokko hin jira. Fakkeenyaaf amma Oromoon dhaqee dhaabatee eebbifata akka hayyee waaqa jedhee eebbiftan aga biyya Noorwee kana dhuftan yeroo baay'ee eebbiftanii jirtu akka aadaa Oromootitti eebbiftan. Kuni amantiidhaan uumaa walitti hin bu'u waaqa kadhachuun jechuu keessan. Amantii musliima soo ta'e ka'eetuma hayyee jedhee kadhata. Inuma kadhata maal muslima ta'e inuma kadhanne amma warri sheekota hin kadhatan. Garuu quraana isaantu beekamoo ta'e hin kadhatan.
Oromoon immoo qeesii ta'een kadhatan wajjini. Rakkina hin qabu jechuudha. Wanna tokko rakkina maal qaba? Amantii jechuun bee abbaan amane. Kan biraa Gadaan immoo bulchiisa. Amantii jechuun anati waaqayyotti nageessa. Boru gadaan kiyya. Wanni eenyu bakkeen kun karaan kuni waaqayyotti waan ani hojjedhe san narraa dhiqee nageessaan jedhe amana malee waaqeffataanis yaa rabbi waaq sibichaan beeka ani hin beeku waan biraa jedhee waaqeffataa godha. Waaqa jechuun namicha tokkicha. Musliim Allaahedha. Warri wannoo egzaabeer jedha. Egzaabeerin tokkichu. Namichuma tokkicha bakka kudhanitti addaan baba'ee malee han kudhani ta'ee jira irratti. Kanaafuu kuni waan rakkoo qabu hin jiru. bareeda. Isin amma yoo ijaartan gadaa kana deebiftanii tokkummaa abbootii gadaa Bishooftutti waajjira banattan achirraa aanaadhaan abbootii gadaa ijaartanii too eegasii gubbaatti walitti fiddan jechuu miti. Eegasii immoo gaddatti gadi ijaaruu fiddan jechuu miti. Nu ka'umsi keenya Tuulamaayi. Duraanuu oduu tokkummaan abbootii gadaan ijaaramini aanaadhaan kenne eenyu kennaan akka inni birmajiidha. Dur hin jiru yeroo roobalee. Amma maaliifi aanaa 42 qabnan. Aanaa 42 keessa immoo abbaan gadaa tokko naanna'ee jechuun naanna'ee gizee lamoo deebitu 84 ta'a. Rakkisaadha. Naanna'uun isaa ta'u. Maalan godhee wanni kun itti deemsisaan hin ta'u jedhee miseensa gadaa shananii. Miseensa gadaa shananii roobaleen barcuma akka qabaatu. Beelbeenyi barcuma akka qabaatu. Mudanni duuloon afran kun barcuma tokko akka qabaatu. Duraan walaanna dheedhee walariyaa. Birmajiin abbaa aangoo waan ta'eef immoo 5 qaba. Sagla yaa'ee uummata jechaadha. 5 fi 4 sagal. Harroobalee keessa qunnamee weeraate namichi bakka bu'aan isaa hin jira hin dubbata. Sunis bakka bu'aa qaba. Barcuma immoo abbaan aangoo waggaa 8 ani itti kenname birmajii waan ta'eef inni immoo abbaa biyyaati. Come on.